Akkuma asirratti argaa jirtan jechuudha ani waliigalatti doolaara 30 jedheen jira. Isinitti argite jalqaba kun asirra fuuldurarra kan jiru jiimsii 112 qaba kun doolaara 11dha jechuudha. Ittaan immoo MT wallet irratti kan fudhadhe jechuudha. Achirraa immoo doolaara 10 qaba. Inni kun isa ganaa withdraw ta'udha jechuudha. Isa malee immoo jala kana akkuma argaa jirtan doolaara 10 baaseen jira jechuudha. Doolaara 8 qaqqabe doolaara 2 immoo gidduutti irraa cita jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii kanarraa torban tokko guutuun doolaara 30 ol jedheen jira. Baay'een keessan aappii kana aappii haaraa isinitti fakkaachuu danda'a. Garuu aappiin kun nuuf aappii haaraadha malee biyyoota biraa keessatti aappii kana hojjechuu erga jalqabanii waggoota 3 ol lakkoofsisaa jira jechuudha. Kana malees immoo aappiin kun withdraw gochuudhaaf amanamaa kan ta'e anillee withdraw irraa godhee viidiyoo isiniif qopheesseen jira. Yeroo itti aanutti isallee isiniif gadhiisa. Nagaa isin gaafachuun dagani. Ashamaa akkam jirtu? Baga nagaan deebitanii gara chaanaalii keenyaa dhuftanii. Chaanaaliin keenya sabiskiraayibii 4,000 ol lakkoofsisee jira. Isaafis namoonni sabiskiraayib na gootan namoonni na jajjabeessaa jirtan baay'ee galatoomaa. Kana caalaatti immoo itti fufnaa 5,000 6,000 jecha haga miiliyonaatti ni deemna. Namoonni ammallee sabiskiraayib nan godhin jirtan sabiskiraayib na godhaa. Akkasumas immoo yaadaaf gaaffii qabdan koomentii irratti na barreessuu dandeessu. Akkasumas teelegiraam chaanaaliin keenya immoo gara 1,000tti deemaa jira. Isas dablee 1,000 ga'uu qabna jechuudha. 1,000 qofa miti. Isaan ol deemsisuu qabna. Wantoonni haaraan aappiiwwan haaraa yeroo dhufan immoo jalqaba hagam viidiyoo jedhutti bifa barreeffamaatiin achirraa waan hanqaa'uuf namoonni teelegiraam chaanaalii kiyyallee jooyin godhin jirtan kunoo teelegiraam chaanaalii kiyya @daanii maltiimiidiyaa jettanii sarchii gootan teelegiraamii keessan irratti isinii dhufa. Jooyin gochuudhaan achirrallee aappiiwwan haaraan kanaan amma yoonallee viidiyoon hojjetiin achirratti gadhiises waan jiraniif isaan deemtanii jalqabdanii hojjechuu dandeessu bifa barreeffamaatiin akka ifaa ta'etti isiniif kaa'een jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf aappiiwwan kana booda dhufanis achirra waan isiniif kaa'uuf namoonni teelegiraam chaanaalii keenya jooyin godhin jirtan jooyin godhaa. Akkasumas immoo namoonni sabiskiraayib nan godhin jirtan ammallee jechuudha chaanaalii keenya sabiskiraayib godhaa. 5,000 6,000 jecha itti fufnaa. Namoonni nagaa yoonaan waliin turtan garuu baay'ee galatoomaa. Gara viidiyoo keenya irratti adeemna. Tole karaan inni jalqabaa pilaatfoormii kanarraa galii ittiin argannu yeroo darbees akkuma isinitti argisiise jechuudha. Geemiiwwan garaagaraa taphachuunidha. Geemiin inni jalqabaa kunoo bilookii isa kana yaa'u geemii hundi keessan beektan jechuudha. Isa kana taphachuudhaan kooyinii walitti qabachuu ni dandeessu. Isa kana haala kanaan taphachuudhaan jechuudha. Kana malees isa kana yeroo taphattan namoota tokko biyyoota biraa biraatti jechuudha. Aga doolaara tokko kallattiin ittiin argattan bukeera isiniif taa'ee jira. Namoonni inni isinii dhufe jechuudha. Isaan kana bilookii haga 4 yoo deemtan jechuudha. Yeroo tokkotti bilookii haga 4 irra deddeebiidhaan yoo murtan yookaan immoo yoo gubdan maal godha jechuudha. Pilaatfoormiin kun dabalataan isiniif haga doolaara tokko isinii kennaa jechuudha. Pilaatfoormii kana irratti geemii kana qofa miti kan taphatamu. Geemii isa kanaan alatti illee geemiiwwan kan biraa baay'eetu jiru jechuudha. Isaan illee isinitti argisiisa. Akkaataa kamiin akkasiin taphattan yookaan immoo maal gootan akka taphattaniin isinitti argisiisa jechuudha. Kun immoo pooyintii walitti qabachuudhaaf baay'ee isin gargaara jechuudha. Kanaaf amma ruumii namaa keessa deemtanii jechuudha. Haala kanaan ruumii namaa keessa yeroo deemtanitti pilaatfoormicharraa maal argattu jechuudha. Mana namaa yeroo tuqxan manoota baay'ee keessattuu namoota mana isaanii banan keessa geemiidha. Amma fakkeenyaaf inni kun geemiidha. Geemii kana immoo kan taphachuu dandeessan kooyinii asitti walitti qabattaniinidha. Kooyinii asirratti walitti qabattaniin dhuftanii asirratti gatii ittiin taphattan murteessitanii geemiiwwan kana keessa taphachuudha. Amma fakkeenyaaf ani 10 filadhee 10 tumaa ta'een filadhee jechuudha. Yookaan immoo 10 carraa keessatti ni baay'een filadhee jechuudha. Isa kana irratti agamiin akkan seenuu danda'u kun jala irratti kooyinii namaan qabu natti argisiisa. Bukkee sana irratti immoo agamiin akkan taphachuu danda'u natti argisiisa jechuudha. Geemiin kana qofa miti. Kunoo geemiin kan biraallee jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf geemiin kun geemii konkolaataa jechuudha. Waliin dorgomsiisuutidha. Geemiin kun noormaalii karaa biraallee ni beektu yaada. Geemiiwwan kanas immoo kanatu mo'atattanii gimmitii kaa'udha jechuudha. Bakka isa kanatu mo'atattanii kooyinii keessan qabsiistanii ni keessu jechuudha. Yeroo keessan kanatti kan isin filattan sun yoo mo'ate kooyinii argattu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf amma tokkoffaarra isa jiru kana isuma inni filadhu naan jedheen filadhame ni mo'atama yaa'u inni ilaalla waliini. Kanaaf kooyiniin ittiin taphadhu immoo jalarraa meeqaa ishee 8,000 nan seena yookaan nan nyaadhaa yookaan immoo namoota jechuudha. 8,000 kunoo seeneen jira jechuudha. Kanaaf sekendii gubbaarraa lakkaa'ee yeroo dhume ni jalqaba jechuudha. Kanaaf haala kanaan geemiiwwan akkasii taphachuudhaan kooyinii walitti qabachuu dandeessu. Kooyinichi faayidaan isaa maalidha yookaan immoo akkamitti gara qarshiitti jijjiirranna kan jedhu dhuma irratti isinitti argisiisa. Kooyiniin kun walitti qabachuun keessan faayidaa akkamii akka qabu jechuudha. Kanaaf amma sekendiin isaa dhumaa jira. Amma kunoo jalqabee jira jechuudha. Kunoo waliin dorgomaa jiru noormaalii mo'atameen jira. Kunoo duubatti hafee jira jechuudha. Kana nani filadhee konkolaataa nani filadhee. Kanaaf haala kanaan geemii isa kanallee taphachaa galii dabalataa ittiin argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf haala kanaan geemiiwwan taphachuudhaan
coinii walitti qabachuu dandeessu. Coiniin kun immoo faayidaan isaa maali kan jedhu dhumarratti ani isinitti argisiisa. Karaan inni lammaffaa fi pilaatfoormii kanarraa galiitiin argattan gara piroofaayilii keessanii seenuudhaan invite nama gochuudha yookaan immoo hiriyaa keessan affeeruudhaan galiitiin argachuudha. Invite irratti kunoo asirra invite kan jedhu kan yeroo tuqxan jechuudha. Sinii bana. Kunoo asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha. Nama tokko invite gochuudhaan nama tokkorraa aga jiimsii 10,000 yookaan immoo doolaara tokko argachuu dandeessu. Nama tokko qofa invite gootan jechuudha. Kana jechuun nama 10 yoo affeertan aga doolaara 10 argachuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo nama fakkeenyaaf kan kiyyaan invite kiyyaan naannoo nama 99 seenanii jiru jechuudha. Aga yoonaati piroosesii kan ta'aa jiran jiru. Kunoo asirratti immoo akkuma argaa jirtan fiild warri ta'e jechuun nama ashaaraan isaanii fudhachuu fi didee yookaan akkaawuntii lammaffaa yaalan yookaan immoo dogoggora tokko uumanii ashaaraan dideedha. Asirratti immoo inni 4,000 naa kenne kun namoonni kun ni banan malee geemiiwwan hin taphanne jechuudha. Kanaaf naan kennina jechuudha. Kanaaf isin nama feerta yeroo isin geemii taphatee paartii irra deemee taa'ee pirooses godhee aga 10,000 isinii kenna jechuudha. Kun asirratti immoo 7,000 warri naa kennes jira. Isaan kunis immoo amma ta'e warra socho'anidha jechuudha. Dhumarra immoo kun akkuma argaa jirtan aga 10,000tti kanatti argadhee jira. Isaan kun piroosesii irra warri jiru immoo gana amma kanaaf galu jedha jechuudha. Kana booda namoonni sun haala hojii isaaniitiin kanaaf galudha jechuudha. Kanaaf pilaatfoormii kanarraa haala kana namoota affeeruudhaan galii argachuu dandeessu. Baay'een keessan amma asirratti maal jechuu dandeessu? Nama affeeruu hin dandeenyu, nama hin qabnu jechuu dandeessu. Mee isiniin gaaffii tokko sinaa gaafadhu. Nama tokkoon jechuudha yookaan hiriyaa keessan tokkoon qarshii 200 naa kennisoo jettanii immoo aappii tokkoon si ergaa aappii kana yoo jalqabde qarshii 200 naaf kenna yoo jettanidha namni sun kan isin gargaaruu danda'ame. Haala kana yaalame hiriyaa keessanii yookaan qarshii 200 naa kenni yookaan immoo aappii kana siifan ergaa aappii kana jalqabe maatii keessaniin akkas jechuu dandeessu. Kana maaliif namoonni sun kiisii isaaniitii qarshii sana baasanii agarsiisanii kennan jechuudha. Aappii kana yoo jalqaban isaaniifis ni fayyada. Isaaniif tokkoffaa qarshii isaanii ni oolfatu. Isin immoo isin fayyadu jechuudha. Haala kanaan namoota gara pilaatfoormii kanaatti affeeruu dandeessu. Aappiin kun namoonni baay'een hin dhufne jiru. Amma reefu YouTube irratti viidiyoon waa'ee aappii kana hojjetamaa jira garuu ammumallee achirra yoo seentan Habashaan baay'een irra jiru jechuudha. Namoonni baay'een irra jiranii namootuma haala kanatu hojjechaa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isin hiriyoota keessan namoota beektan pilaatfoormii garaa garaa irra deemtanii affeeruudha. Bakka VPN fayyadamee namni sun aappicha ni buusa, ashaaraa ni kenna, geemii xiqqoo ni taphata, paartii namaa deemee daqiiqaa muraasa wayii deemee join ምናምን godha. Bakka kanaan ala wanti inni godhu hin jiru. Isin pirooses godhee aga 10,000tti isinii kenna jechuudha. Kanaaf haala kanaan namoota affeeruudhaan pilaatfoormii kanarraa galii guddaa irraa argachuu dandeessu. Gaafa doolaara 10 geessan immoo kallattiidhaan gara Binance, Bybit isaan kanatti baafachuu dandeessu jechuudha. Yeroo itti aanutti viidiyoo isiniif kan hojjedha haala kamiin akka baafattanii namoonni immoo isaan kanan fayyadamee jirtan immoo yoo jiraattan immoo anaan baafachuu dandeessu yookaan immoo anaan na dubbistanii ani isiniif baasuu nan danda'a jechuudha. Telegiraam irratti isaaf immoo telegiraam yuuzarneemii kana fayyadamuu dandeessu. Karaan sadaffaan pilaatfoormii kanarraa galiitiin argattan immoo piroofaayilidhuma keessa osoo jirtan jechuudha. Jala kanarraa sign in PK kan jedhamu jira. Kana jechuun maalidha? PK irratti galmooftanii jechuudha. Sign in PK kanarratti coinii qabsiistanii asirra join gochuudhaan sadarkaa argattanii sa'aatii lakkaa'u qaba. Sa'aatii 24 keessatti isinii kenna jechuudha. Fakkeenyaaf kan amma naannoo sadarkaa 290 irra jira. 10,000 seeneen jira jechuudha. 10,000 qabsiiseen jira asirratti. Kanaaf sa'aatiin kun yeroo dhume lakkaa'ee sa'aatiin kun yeroo dhume yoo carraa kiyyaa amma carraa kiyyaa sadarkaa kiyyaan naa kenna jechuudha. Kunoo asirratti immoo isa kana join yoo gochuu barbaadan bakka nama tuqe join bakka jedhu kana tuqxanii jechuudha. Asirraa coinii amma qabsiistan murteessitanii pilaasii firrisuudha. Sana booda hunduma isaa qabsiisuu barbaadan immoo pilaasii isa dhumaarra gootan jechuudha. Yookaan immoo 200, 1,000 akkasitti 2,000 isaan kanaan qabsiisuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf amma 2,000 adiin godha irratti dabala jechuudha. Sana booda dhumarratti jechuudha ni argatu jechuudha. Akkuma argaa jirtan immoo namoonni asirratti miliyoona meeqa argachaa jiru jechuudha. Isa kana qofaan asirraa ilaala. Anamma sadarkaa 99 olirra jira normaal jechuudha. Asirratti immoo akkuma argaa jirtan kaleessa jechuudha. Arraan osoo hin taane kaleessa isa kana jechuudha. Kun sadarkaa isaan yesterday reward rank jedha. Fakkeenyaaf ishiin kun meeqa argatti naannoo miliyoona 87 argatti. Lammaffaa irratti naannoo miliyoona 83, naannoo miliyoona 82, naannoo miliyoona 33. Isaan kun gaa baay'ee qabsiisaniitidha warra akkasitti argatanii. Isinillee yeroo coinii qabdanitti akkasitti qabsiisuudhaan jechuudha yookaan immoo join gochuudhaan isa kanarratti argachuu dandeessu jechuudha. Kallattii kanaan dabalataan coinii walitti qabachuu dandeessu. Faayidaa coinii dhumarraa ni haasofna isiniin jedheen jira. Akkaataa kamiin akkasiin jijjiirtanillee isinitti hima jechuudha dhumarratti.
Karaa arfaffaan pilaatfoormii kanarraa galiittiin argattan immoo kunoo mallattoo namaa kan fakkaatu kana tuquudhaan gubbaarra paartii chaat kan jedhu fooloo kan jedhu jira. Fooloo namoota fooloo gootanidha. Paartii chaatiin immoo namoota paartii fi chaatii irra jiranidha jechuudha. Mana namoota kanaa deemuunidha kan isin argattan yookaan immoo kireet eeruum kan jedhu kanarratti immoo isinillee ruumii keessan kireet gochuudhaan jechuudha. Dhiirotaaf level 1 isin gaafata. Warri shamarranii garuu ammuma kallattiin banuu dandeessu. Yeroo bantan kanatti kanaan duraan isinitti argise geemii garaa banuu dandeessu. Yeroo sana namoonni dhufanii mana keessan ta'anii yoo taphatan ni argattu. Akkasumas immoo isinillee mana namaa deemtanii taa'uudhaan piikii mana namaa deemtanii taa'uudhaan jechuudha. Asirratti giiftii garaa gaambeelii garaa ni argattu jechuudha. Kun asirratti akkuma argitan namoonni kun amma poointiin isaan irratti lakkaa'ee jiru kuni maalidha jechuudha? Kan isaan argatanidha jechuudha yookaan immoo kan gaambal godhameefidha jechuudha. Kanaaf haala kanaan galii dabalataallee argachuu dandeessu. Kanaaf mana namootaa deemuudhaan teessoo duwwaa fa'aa teessanii jechuudha. Achirratti himsanii isiniif lakkaachuudha. Kan biraa immoo pilaatfoormichi kooyinii dabalataa isinii kenna. Sababa mana sana isin teessaniif illee yeroo inni 30,000, 40,000, 50,000 akkasitti isinii kennu jira. Mana namaa gaafa deemtanii teessan kooyinii kana walitti qabattu jechuudha. Mana namaa deemuudhaan lammaffaa immoo namoota gaambal godhan yoo ta'an immoo gaambeelii argachaa. Gaambeelii kan isinii godhamu yookaan giiftiin isinii kennamu immoo kallattumaan jiimsii keessan irra gala yookaan immoo sagara qarshiitti jijjiirtan irra gala waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan geemiilee garaagaraallee mana namaa deemtanii seentanii taphachuu dandeessu. Kun akkasitti jechuudha. Mana namaa yeroo deemtan isinillee akkasuma ruumii keessa yeroo bantan keessattuu warri shamarranii amma kallattiin banuu waan dandeessaniif akka namoonni sun geemii taphataniif jalarra isin filachiisa waan ta'eef kireet ruum jettanii jalqaba suuraa keessan achiin immoo maqaa keessan achiin geemii namoonni sun akka taphatan yoo barbaaddu firiidha moo teessoo cuftanii isiniin jedhee isin gaafata. Isa kana filattanii jechuudha wanni gochuu dandeessu namoonni. Warri shamarranii warri dhiiraa immoo leevalii isin gaafata waan ta'eef ruumii keessan banuu dandeessan jechuudha. Kallattii kanaan ruumii namaarra deemuudhaan isin immoo walitti qabachuu kan immoo galii dabalataa argachuu dandeessu jechuudha. Karaan inni shanaffaa fi inni dhumaa akkasumas immoo galii ittiin argachuu dandeessan maalidhaa? Kunis jiimsii keessan yeroo tuqxan jechuudha. As top rank monzilii kan jedhu jira. Invite kan jedhu jira. Roomna gift kan jedhu jira. Ammas kan tuqxan top rank monzilii kan jedhudha. Isa yeroo tuqxan jechuudha. Ji'aan aga $50 yookaan immoo jiimsii 500 carraan ittiin argachuu qabdan jira jechuudha. Isaan kana immoo invite duraan sitti argisiisan jira. Roomza giftii isinitti himeen jira. Kanaaf amma isa sanarra ni galle jechuudha. Erga achirra galtaniin booda asirraa kunoo haala kanaan jechuudha isinii bana. Asirratti raankii namootaa isinitti argisiisa jechuudha. This month jedha kunoo asirratti akkuma argaa jirtanii ji'a kana jedhee kunoo asirratti akkuma argaa jirtan ani amma raankiin kiyyaa baay'ee fagoodha. Nama aga 2,000 kan pilaatfoormichi badhaasu. Ani garuu isaan keessan jiru jechuudha. Maaliif geemii baay'ee taphachaa jiru. Xiqqooshi biizii waan ta'eef jechuudha. Viidiyoo hojjechuuf iyyuu xiqqooshi yeroo dhabaan jira kanaaf jechuudha. Namoonni garuu yeroo qabdan geemii taphadhaa xiqqoo asirratti akka argartan namni kun amma inni tokkoffaarraa 500 jiimsii fudhate yookaan $50 fudhate ji'a kana keessa aga miliyoona 50 hojjetee jira jechuudha yookaan immoo kooyinii walitti qabatee jira jechuudha. Kun asirraa akkuma argartan warri miliyoona 7 miliyoona 6 aga 100 aga 1000 kun baay'eedha jechuudha 5,000 100 aga naannoo nama 100tti iyyuu aga 100ttidha kan pilaatfoormiin kun badhaasu. Namoota 100 gadi jiran immoo 50,000 badhaasa. Jechaa gadi waa deema jechuudha kan inni badhaasu pilaatfoormichi. Kanaaf haala kanaan illee isin taphadhaa jechuudha yeroo taphattanitti raankii keessanii teessu ji'aan ni badhaafamtu jechuudha. Kan biraa immoo kan ji'aan alatti immoo guyyaadhaan illee ni badhaafamtu jechuudha. Kun asirratti immoo monziisa jedhu kanarraa duubatti immoo deebistanii guyyaa aga kanaatti immoo jedhee kun asirratti illee isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf kanuma duras namoonni badhaafaman arguu dandeessu asirra raankii irratti. Kanaaf isinillee akka carraa keessanitti badhaafamuu waan dandeessaniif jabaadhaan isinin jedha. Deelii immoo jechuudha. Deelii immoo kan inni badhaasu kooyiniidha. Deelii raankii jechuudha. Guyyaadhaan kan isin walitti qabatan amma fakkeenyaaf tokkoffaarra kan jirtu kun kan isin walitti qabatte miliyoona 9dha guyyaa har'aa jechuudha. Kan isin badhaasa argattu sadarkaa kanarra yoo turte immoo naannoo miliyoona 2 wayii jechuudha. Kanaaf haala kanaan ilaaluu dandeessu. Isa kanallee raankiidhaan namoota badhaafamanii Itoophiyaan illee jiru as keessa illee seentanii yoo ilaaltan Itoophiyaan illee jiru jechuudha. Kanaaf isinis jabaadhaatii taphadhaa. Kana sana booda immoo pilaatfoormichi guyyaa guyyaadhaan asirratti raankii irratti kooyinii isinii kenna. Kooyiniin kun immoo walitti qabamee immoo ji'aan immoo jechuudha. Yeroo ji'a immoo guuttanitti gaafa jalqabdan irraa gaafa ji'a guuttanitti immoo pilaatfoormicha irraa maal argattu jechuudha. Dabalataan immoo
jeemsii yookaan immoo isaan duraa isinitti argisiisee haga carraa $50 yookaan immoo jeemsii 500 argachuu qabdu jechuudha. Kanaaf coinii keessan immoo walitti qabdanii akkaataa kamiin akka isin jijjiirtan yookaan immoo hagam yeroo geessanidha kan isin jijjiirtanii isinitti haayimu. Coiniin walitti qabannu jechuudha. Pilaatfoormicharraa coinii walitti qabannu kan inni jijjiiramuu danda'u jechuudha. Isinitti argisiisu kun asirratti giiftii kan gochuu dandeessan yookaan immoo namaan giiftii gochuunidha kan isin jijjiirtanii. Isas immoo gaafa miliyoona 12,500 geessan gaafa sanadha kan inni jijjiiramuu danda'u yookaan immoo namaa giiftii kennuu kan dandeessan yookaan immoo kan carraan giiftii kennuu keessanii banamu jechuudha. Kanaaf jabaatanii salphaadha namoonni baay'een argaan jira. Yeroo muraasa keessatti iyyuu jalqabdanii guyyaa borumtaa isaatti namoonni miliyoona 3, miliyoona 4, miliyoona 5 argisiisaa jirta waan jirtaniif kun isinitti ulfaata dhee waan ani yaanneef jechuudha. Isin haala kanaan gochuu dandeessu. Namoota immoo haaraa gaafuma isin jalqabdan pilaatfoormichi iyyuu miliyoona haga tokko miliyoona tokko isinii kennaa namoota tokkoof jechuudha. Kanaaf carraa keessanitti fayyadamuudhaan geemiiwwan taphachuudhaan coinii walitti qabachuudhaan carraa isa jeemsii isin argattu coinii kanas immoo walitti qabdanii gara jeemsii kanaatti ni deeffattu. Sana booda immoo kallattiin gara qarshiitti jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Karaalee kanaan pilaatfoormii kanarraa galii argachuu dandeessu. Yeroo taanutti immoo haala kamiin akkasiin withdraw gootanan isinitti argisiisa steepii isaa guutummaan jechuudha. Viidiyoo hojjedheen jira garuu immoo isa gadhiisuufan ture garuu dursaa namoonni kun hojjechuu qabu waan jedhee yaadufan viidiyoo isa kana dursee amma immoo kallattiidhaan immoo akkamitti akka baafattan immoo yeroo taanutti viidiyoo san fanneessa. Kanaaf namoonni subscribe nan godhin jirtan ammas subscribe na godha. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole like godha. Like gochuun keessan tokkoffaa viidiyoon kiyya akka namoota baay'ee bira ga'u godha. Lammaffaa immoo waan jajjabeessa waan ta'eef kana godha namoonni sobaa hin hojjetamu hin argamu jettan immoo pilaatfoormiin kun sobaa kan taane yeroo taanutti qarshii baasaa isinitti argisiisa waan ta'eef kanaaf jabaadhaa hojjedhaa irraa argamaa itti fayyadama. Nama affeeraa hiriyoota qabdan bakka hiriyoonni keessan arraabsanii fayyadne maaliif isin fayyadu sooshaal miidiyaa garaa garaatti namoonni beektanii. Kanaaf callisaatuma namoota chaat godhaatii immoo dubbisaatii aappiin akkasii jira sin affeera jedhaatii namoota sana affeera irra caalaa namoota affeeruudhaan kallattiidhaan dafsanii argachuu dandeessu. Geemii mana coinii walitti qabuun xiqqooshii yeroo muraasa boodadha kan isin qaqqabu. Nama affeeruun garuu har'uma nama affeertanii har'uma nama sanarraa carraa argattu. Har'uma nama 10 affeertanii carraa $10 argachuu waan qabdaniif namoota affeeraan isiniin jedha. Jabaadhaa hojjedhaa. Like, subscribe hin dagatamu. Telegram chaanaliin keenyas immoo join gochuun hin dagatamu. Galatooma.